macaafa Asteer boqonnaa 2 lakkoofsa 1 Ashooros mootichi aariinsaa erga irraa galee booda wanta waashittiin goote waa'ee isheetii fi abboommii dabarsu isaas yaadate yommus gorsitooti mootichaa keessaa warri isatti dhiyaatan durboonni mimmiidhagoon si mootichaaf abarbaadaman yaa mootii hojjetaa kee keessaa namoota durboota mimmiidhagoo ilaalanii mana mootummaa mandara Suusaan keessatti dubartoonni walitti qabaman guutummaa kutaa biyya mootummaa keetti fooyi dubartoonni kunis eegaa isa xu'aashichaa isa dubartoota eegutti haa kennaman dibanni miidhagummaa isaatii fi barbaachisu haa kennamuuf dubartoota kana keessaa mootichatti kan toltu iddoo waashittii mootuu taatu jedhanii gorsan kun mooticha waan gammachiiseef inni akkuma gorfametti raawwate bara sana gosa Biniyaam keessaa sanyii Yuudii tokko Mordekaayi kan ture ilma Shimaa'eel ilma Qiish mana mootummaa mandara Suusaan keessa ture namni kun mootota warra isaa keenya mootii Yihuudaa wajjin Nabukadnezar mootii Baabiloon Yerusaalemii booji'amanii fudhataman keessaa tokko ture Mordekaayi intala wasiila isaatii Adasaa kan jedhamtu ishee Asteer jedhamtee beekamte sababii abbaa ishee fi haati ishee irraa du'aniif ofitti ishee fudhatee akka dhala isaatti isheen guddise isheen durba dhaaba toltu ija namaattis kan midhagdu turte abboonnii fi labsiin mootichaa yommuu dhaga'ame dubartoonni baay'een Asteerin gara mootummaa mandara Suusaan keessa jirutti hin geessani eegumsi akka inni seedhaaf godhamuuf eegaa isa dubartoota eegutti hin kennani Asteer fuula eegaa duratti hin jaallatamte isa irratti simboo hin argatte innis dibata mimmiidhagummaa ishee barbaachisu nyaata gaggaarii kenneefis kan isheedhaaf ergaman dubartoota fofo'amoo 7 mana mootummaa keessa addaan baasee fi mana dubartoota keessaa iddoo isa hundumaarra caalu dubartoota isheedhaaf ergaman kanaa wajjin ishee hin dabarse jedha waaqayyoof galanna ta'u waaqayyo sagalee kana gaafanatti immoo iddoon sii qabamee jira waan jedhuudha walitti maa wal qabaa takkaan nageenyisi jedhame amma yoo amma ganama kana waldaa dhuftanu akka iddoo naa qabeetti nama tokkoon an booddeen dhufaa buna dhugee waan afaan keessa baafadha inni dhufaa iddoo naa qabeettanii ergattu namichi dhufeetu warra isiniin kaa namni kan biraa yoo alaa dhufee iddoo sana taa dhufee qabamaadha waan ta'eef warratti argeelee dhaabata wayiin kana naa kaasin raantaa isin maal jettu iddoon nama kanaa qabamaadha jettu waan dho'eda halkan waaqayyo sa'aatii 10 irratti kan laan jedhe sabuu itti baatu kanaani iddoon sii qabameera jedhi bichaay raadii kaasa ol fudhadha harka ol fudhadha akka walitti naayimati waan an godhee galateeffachiisuun qabaanaan jedhu namni tokko bichaan anaaf iddoon qabameeraa jedhu sagalee waaqayyotti kan amantan jedhaa jedhaan jedhe irra deebi'a tokko irra deebi'aa jedhaa iddoon dhabee naman dhabee firan dhabee an namaan qabu an birriin qabu an sana kan jettaniif ergaan fideef akka jedhe Yesuus yaa jedhe siif iddoon qabameera naaraadaa labaas Asteeri baay'ee kan isin gaddisiistu abbaan haatirran jiran wasiilli ishee Mordekaayi jedhama Mordekaayi mucaa kan akka mucaa isaatti guddise mana isaatti guddisee daara baasee mucaa durba geessu gaafa taatu waan godhu wallaala beektusin waan godhu gaafa wallaalu waaqayyo gaaf tokko Asteerumaaf iddoo kennuudhaaf kushiinaa namaa hojjet mana namaa hojjet Asteer iddoo qabachiisu gaafa barbaadu Ashooros mootii kan jedhamu walgahii qopheesse walgahii kanarratti affeerraa nyaataa godhe yegguu kana waashitti immoo haadha manaa mootii kanaati mootii Ashooros waashittiin gaaf tokko beeta mangistii mannaqwetti
إمبيد أتمت بيت منجستي والربية بلشان هاتمنا برافتي هندن دام كانان كودا تنيان تاودا ديمنان ديمون هنان هنيات وفرار رتيت باي كيس نبوا كيو قدولا هنان ورول كيسنا كيسن نفني برلمان تاني هذا منا شروسي واشتي دبن أشي مو ور إركمان منيچ كيسا موتيف إركمان ور غارديا جنو أما كاري ور سنجتن ور نما غورسن تطوري إلى لا واشتي نفني مال تاتي هاتي منا شروس واشتي ما بنان إمبيت على نغورا بليت ورن تاو نياتي سرسم بربادو أمو متاني كابويا يوكان تاني چافني كنالن دوبرتي ببردون جيا كودالما كدوت هاديات جداني أمو ما كارون أمو ما غورسيتون كاني اومن يغو كان ايغاي تلاس افني ايغاي كزران ايغاي دوبرتي ببردون إيس لبدي تكنتو تواش نما جرمو نما تواش جرمو تمرقي كني يارجد نمچ تواش جرمو كون دوبرتوتا اكاتا دوبرتوتا وانسانياتن وانسان دبتن نبيك سنبودا مردكاي غافتكو يغوموتين كنباسو بلبل سندرا اكنما كرا دربو استرين لالو نفجرا دوسنا كجلاسا غاود بيزن بلبل سندربه غرانسان آتا استر مالتاتي مچان غدسسون وانجرو لبنسا مداقبا إلالاga يغو كنا جاكودا لما بلاتن كنياتن كنفتن كندبتن دوبرتي توكو دوبرتي توربتو اججمي harka ke ol kaafadhu nama tokkoof nama meeqa iddoo ammaan dubbise nageenya nama tokkoof nama meeqa nama torba biyya 127 irraa dubartoonni dhiyaatanii torba dubartoota torba namni dubartii tokko qopheessu diqu sukkuumu bareechu dubartii tokkoof nama torba qoode xuwaash namichi dubartii malammalu kun yookaan qiqindeessee mootiif dhiyeessu kun ji'a 12 gidduutti nyaata isaan barbaachisu nyaata nanna isaanii laaffisu fuula isaanii bareechu dhugaatii dibata adda addaa qopheessan maal taati laata kan jedhu Mardakaay yeroo hundumaa gurratti qabee dhaggeeffata har'a ergaan qaba lafa yaadamne iddoo yaadamne nama tokkoof iddoon qabameera. Askabala nageenye maal warra laasna dhagaa harka ol kaafadhaati ila አታሰብ ምን ያደም ንነገም ዋንም አብጁሳን ቀብዱ ሐረነ መተኮ በክ ቀበሜራ አይደዋገሽ የጉከና ኢላለኒ ጂኩና ለማጋፈዱ ጂኩና ለማፋቀሰት ጀሰደል ቀባት ሞቲች አሽሮሲፍ ኡቱ ደደበርሱ ኡቱ ኢላሉ ኡቱማ ኢላሉ አስተር ሲምቦ አርገተና harka mooticha harka namicha dubartiin eessu kana keessatti simboo fi mogosi argatte kun mootiidhaaf kan taatu ishee kana hidheedha cararee waaqayyoo qabeera harka qabee gara beete mangistii geesse gaafa laalu mootiinis haara toleetti taate hojjettu mana namaa waaqayyoo waa godhuuf ishee kana akka hedhegaa Fidu bicha miti enan bora ferra rati warra kita ko tam beta mangisti ke sa fiden famisa ko pesitu modej nan misa ko pesi sinjera ni ni dubarti ratta laqate dubarti malam malege zugun ko pesi sinjera ga harka ke akabetu gode harka ke ol kafaddu laman sa ol kas maqama gofta yesus in harra do qabatati amen yago kana misa rati fide betu warra miqanyata ani yudo tabiya balleessuudhaaf qomoo yudi hunda xaraguuf jedhu haamaanis itti dabaleefdi nyaaticha mooticha ashooros yeroo harka kaa'u nyaatichi waan biraadha beete mangistii jeeqame nama tokko yeroo mana isaa bukkee deebartan waxiitu urgaa biddeenni urgaa waxiitu urgaa itti fuunfattu mana kana waxiinaan qojjira ittu nagamaa distii isaa urgaa ofumaan innama maal urgaa bardistii doonaa nyaatu lurgaa tokkum waa meeqatti nattanii injatanii
waan dhibba tokko tirte nurgaa'u gara baadiyyaa keenya waratan distii wayii jira beektuu isa dhoqeerraa inni mee akkan itti urgeessu dhugaa waaqayyo biyya lafaarra hin jiru min mixiin goondaan illee kiiloomeetirii dheeraa deemee sarraa buudhuuf ol fuudhaa harka keessa inni bara distii kana mixiin hin barbaadu beektuu isin cabarraqee masin gidduu ta'a haxanii firiijii keessa geessu gaafa torban tokko garaa keessa inni garaa keessa akkasin godhatu hambiibaadha maaltu dhufe kottolleessaa firiijii keessa waan galchitaniif isin uursan namoonni baay'een garaana dhukkuma naa kadhoo naqaana firiijii keessa nyaata baasaa waan ho'aa nyaadhaa fireeshii waan ta'e isatu isin dhukkuma yeroo baay'ee qundullaa'ame ol fuudha harka keessan asumaan saansii barsiisuu kooti ol fuudha harkicha lamaan saas qabadhaa gooftaan akkasiin jedhaa jira yee jedhi guddisi wanti hojjettu irraa kee hin urgaa wanti hojjettu irraa kee nama baay'ee biratti milikkita qaba yakuu kana yeroo dhufu nyaatee dhugee maal sii godhu namni nyaate nama nyaatudha Oromoon baay'ee dheetu oshoro maal sii godhu Asteer giiftii jennaani yaa mooteette naggeeffata Mardakaay inni ishee guddise Asteeriin wasiilli ishee yaa mooteette wal tokkotti dimbisette dubbatte beekatu qomoo keenya qomoo yuuditette hin dubbatin wal tokko naase hin jedheen hafaan keetti siiphiidhadhu jedheen wal tokko sanyiin keenya kanatti kaasinatin yennaan yeroo manichalitti waaqayyo waa akka godhu nan beekaa yennaan maal qabadhee ishi isa booda warra godeenyaa isaa fide Haamaanis qabatee maal sii godhu jedhe namni nyaate nama nyaatee dhudhuusee nyaatee dhuge maal sii godhu mootummaa koo walakkaa siisaa qeedhe haadha manaatti ilaalaa ishi maal sii godhu taayitaa koorraa sii ga'u yaa mootii ulfaadhu biyya natti hin kennin walakkaan naan saaqin wambarii keerraa siin ka'in anaafi sanyii koorra du'a dabarse maani du'e maali namicha Haamaan isa fide kunoo ntaa miti inni kun ikkoo nurratti du'a labsee masiraadii dhundhuma 50 wasiila koof kaa'ee jira miti Mardakaayin ajjeesuuf Haamaan isa hamaa kanatti shejjedhe laa kana beektu Haamaan isa hamaa kanatti jedhame Haamaan isa hamaa jedhame ana jedhe miti macaafa jedhame Haamaan isa hamaa jedha Haamaan isa kana boode akka aaruus ta'e gilaala goddanyaa biiroo tokko jedhu hin baheedha mootiin aaree akka aaritti gadi bahe ala deeme heera qaalaat yeroo ala rakku Asteer giiftii koo jedheedhala Asteer giiftii koo jedha Haamaan miilatti roonni kufu bifa mootitti ija isaa jijjiiree kan biraa isanii kan biraa dhiisee gadi baheetti immoo haadha manaa koo gudeeda ishee qaqqabattee kottaa qabaa baasaa jedhe hin qabani ala darbatanii buusan masiraaliin jira jedhe kunoo Haamaanii qorbeessee jira miti innumtedhan fannisaa gaedha harka kee ol kaafadhu ergaa qaba miilana iddoo sii qabameera diinni kee hin fannifama akkana waaqayyo miilana diinni kee hin fannifama ati iddoo qabatta miilana diinni kee iddoo gadhiisee deema harkas qaba as qaba warri iddoo naa ila nama guyyaa sadii gidduutti iddoo qabatuun argeen dhugaa waaqa sana hojii isaa hojjedhu soos kan guyyaa sadii irgatanya ta'in sitti nama guyyaa sadii booda bakka argatuun argaa jira kara social media Facebook TikTok akkasuma page keenya YouTube keenya akkasuma channel LGR TV kana kan hordoftan iddoo kan dhabdan nama kan boossan namni kan isin cabs namni bakka taraa nama kan isin godhe sichaan keenjiru kan isin jedhe ergaan sii qaba waaqayyo kan jedha iddoo sii qabamee jira akka nama abbaan kee buna gurguree lafa gurguree sangaa gurguree kan si barsiis wayyoo kan jedhe dookumentii kee kan gad sichi naambaruu kan jedhe ergaan sii qaba biiroo mootummaa keessaa iddoo sii qabameera Oromiyaa iddoo sii qabameera federaala iddoo sii qabameera iddoon nabe kan jettu achi dookumentii kee kan galchite duuba kan galchite Nigdi baankii galchiteetta Oromiyaa galchiteetta Absiniyaa galchiteetta Daashiniin galchiteetta baankii atiin galchine hin jiru siinqee galchiteetta har'a garuu sagalee kana kan dhagageessu macaafa qulqulluun Asteeriin qabee dubbachaara iddoo sii qabameera iddoo sii qabame fuladhoo harkas qaba iddoo sii qabameera iddoo sii qabameera wambarii namni irra taa'een beelli irra teessa guyyaa sadii booda silkiidhaan bilbilanii si waamu guyyaa sadii booda hello kanaan dura eeggataa turte kanaan dura dookumentii
si bilbille gidduu kana kottu dabarteetta interview keessanas. La harkas gab iddoon tamma jirtu sitti nooyin simmadal harraa kaasee iddoon sii qabameera. Iddoon sii qabameera. Maal akkatiin taamuun sagalee fudhachuudha malee amin jedhanii. Amin. Nama gatameef iddoon qabameera. Nama dhokateef iddoon qabameera. Nama awwaalameef iddoon qabameera. Nama sodaataadhaaf iddoon qabameera. Si argameera iddoon. Si argameera. Attasib hin yaadamu hin asaabamu karaa hin eegamne karaa hin yaadamne iddoon si qabameera. Shakatara doose bahatia. Obboleessa obboleetti kone dhage waaqayyo akka jedhe iddoon sii qabameera. Xalaata keerraan kaasa diina keerraan kaasa siif iddoon qabameera jedha waaqayyo. Kana qofa meetaa ulfaadhaa kana qofa gaaf tokko bara namni dhalachuun isaa ulfaatu keessa macaafa seeraa ba'uu boqonnaa lama Museetu dhalate. Musee jechuun nama salphaa miti. Yeroon isaa yeroo gadhee ture. Carraa Musee wayyoo kan nama jechisiisu. Alooti Museen keessa carraan ni dhalate. Carraa mataa nama qabachiise wayyoo nama jechisu. Sababiin isaa mootiin beeksisi ni baase dhiirri yoo dhalate haduudha. Carraa haduuku mana mootummaatti labsii ba'e keessa Museen dhalate. Haati Musee labsiin kun labsiidha. Waan gootu wallaaltee jabjaba laga Abbayyaa keessa bidiruu qopheessite leeleedhaan maraddee dhaqxeetu laga Abbayyaatti utuu ishee ilaalu utuma himmanni jaguutu mucaadha harma quufne harma gadin dhiifne harmisee utuu ofirratti boo'u mucicha ji'a 3 fi walakkaa hattee gatteetu gara qeetti ol deebite. Akkas godhe gaa Waaqayyo Asteerin inni Waashittii beete mangistii hambise. Amma immoo Waaqayyo maal godha beektu? Gola mana Fariyoon hin galee intalli Fariyoon shaaworii har'aa manatti nan barbaachisu lagatti ni qadhaa. Nama 4 gaardota warra fooxaa baatan warra saamunaa baatan warra na ajjaban mootii nabako na kennan laga Abbayyaa hajajameef durbi lama dura deemti lama dura booda deemti afurtaane intala mooticha Fariyoon lagatti yeroo isheen dhiqachuudhattu waan takka isheen argiteen beenne bidiruu keessatti lagarra bidiruu sosocho'u argan namni 4 ilaalani yeroo itti siqanii ilaalan tokko achi keessaa jabduudha. Ilaaltee bidiruucha yeroo leeleedhaan qeensaan qoroqortee gad ilaaltu nama ta'uusaa ergatan nyaala. Kun nama malee bineensa miteetteeti itti sittee ilaalte yegguu kana intalli mootii hin ilaalte waan kun adda ba'uu qaba jettee yeroo ilaalani mucaa diimaa barbadaa iji isaa diimaa barbadaa kana mucaa Musee jedhamutu keessa ciisa. Akkana jette mucaan kun labsiin mana keenyaa bahe haduudha. Labsiin immoo labsiidhaan kaa hin danda'amu. Abbaan koo yoon fudhee gale homaa waan tokko iyyuu nan godhu mana abbaa koottan fuudhee gala mee nama guddisu barbaada jette warra furiitiin kunoo salphaadha dhaqeen barbaada jette isheen tokko. Kunoo jette salphaadha jette baay'inaan dhaqeen barbaada callumadha jette. Isheen immoo obboleetti Museeti. Durbiidha sodaadha. Anabbe kan jen dhaqeen fidaa teewun nama guddisu nama kamii nama harmatti qabu nama irraa miicu nama shinti beetii irraa fuudhu nama wayyaatti geeddaru dhaqeen fida hojjettuu fideenni manichatti geessinaa itti hin dhufte gaa hojjettuun laata hojjettuun sun har'a waa tokko nagaa jira har'a waatu ta'aa jira Yesuus. Hojjettuun sanaan akka waa walii galee mucaa tokko nagaa argan intali mootii mokkase kan guddistu kan irraa dittu kan miiccitu namna dhiyaatu hin dandeessa nan danda'a. Mucaan kan gooti natu gate nata akkas godhe
utunu iti lafan akkas goone yeroo waasini ta'uu nun lafan nama simbaro gateetti isaa hin lafan yoo waasii ta'uu shanfaatti dabaltee no deessin jedhe walittuma shanfaatti dabaltee no deessin jedha namni tokko akkanaa godhe waaqayyo kannaan jedhe waaqayyo kannaa godhe sana manan bitadhe makiinaan bitadhe hin odeessin xalaati kee baay'eedha hunduu banne taasisu nufti gaafa nuftu hin guddisna hin miicina hin raadinna hin nyaachifna akka inni ta'utti guddifna garuu miindaa qabaa itti gurratti qabdee kaffaltiin bashiidhaadhani eewu haadha museetii eewu maqaan ishee haadha musee hankootiin jenne beektu siippi shafaatti qaatte dubartii tokko addagamtuu wayii jirti mudhii masee sabbataa hidhattee bara rakkinaa cininattee kan baatu an aggateen jenne dubbii kaasilaa xiitiidhaan rukutu lagatti cininatteeti waraannaa jabamteeti waraanni dhufee museef haadha musee walitti qabee bootaan kennamee beete mangistii keessaa mucaan diqamaa nyaachaa waraanaan gabba'u waraanaan ol galu hin ajjabamu baranamoo baranamoo mushurrummaa sitti baay'ata baran shaakaataa raadiyaabaa askaba baranamoo lafa namni gatamee kaatee mul'atta maleeti hanaan iddoon kennineebe zana ete mucaan guddataa jabaachaa babbareedaa yoo nyaatatti jijjiira kana fidaa feetti kana godhaa feetti mucaayyeedha kana godhaa kana barbaachisaa deebiin wana mootii sana godhaa bashannana barbaada mucaan sana barbaada saamunaa baasii barbaada istiimii barbaada haala barbaada bakkee waraana jabame isa jechuudhaan zannatanii mucaan eessa ture laga ture iddoon qabameera singal iddoon sii qabameera kaffalchiisa mucaan guddatee akka sagaleen furdachuu ta'e jedhame hin korrise sagaleen hareeda siin bahe xinnoo miirri dargaggummaa dhufe qammoodaatti fayyifte haati eennaani gurbaa itti ennaan mana kanaa itti ennaan ariifate itti ennaan sanyiin keenya Ibroonni immoo hin bulchu malee hin bulani ati ilman dhala firiyoonii miti dubartiidhaan waamamtu guddisa dhumne bara dabarfachuu dhumne seera mana kanaa mootiin kun ittiin bulchu 613 shamaddadi biyya bulchitaa bor nama kam namni laga bayyaa jiru nama sakam isuma laga bayyaa maal biyya bulchita yoom fuula kee dura ifaadha harkas qabi anoon beeku harki lafaa si kaasu dhufeera jala waaqayyo shaakaataa raadiyaa harki gatamaa kaasu harki isa du'ee kaasu harki isa qubee kaasu harki isa awwaalame kaasu harki Yesuus dhufee Museen seera 613 mootiin Fara'oon ittiin biyya bulchu shamaddadee sammuutti nyaatee fitee xixiiddataa gadi ba'e deemagaa hingaa muriin koo 40 maayillee hinteenyu mana kana gadhiisan hin bahe yeroo ba'u Ibrootaaf Gibsii wal lola beektaa booko nama lama ilaale wal sukkumuu ta'e wantichi gaafa qooqa silaalee haala silaalee hidda sanyii silaalu gara kan saatitti gore kas gore ilaalee takkaanuma gatti qabee sirreessee nyaata mana mootii isa akkamii nyaatee miila jala sirreessee cirrachee jala dibee sokke naani haqaa nama jeesaa jedhaan jiruwaan gatii waggaa 40 isa kaffalchiise namicha sana cirracha jala dibee deemuunsa mana mootii taa'ee malee jireenya mootii Yesuusiin hin fudhanne fitti waaqayyo waggaa 40 lafa oolaa tiksuutti eenyummaa foonii irraa cabsee tiksituu dhugaa godhee tiksee gaarii godhee amma gaa'isa dhufaa dhaqii waggaa 80 dhaqiitii harka Fara'oonii saba koo waggaa 430 garboome baasheen eewutu jedhee waaqayyo Museen ansuma ana sakiin keemol ana samana Fara'oon kanaan dura ture Fara'oon na ajjeesu waqtiitti na argita yeroo ture waaqayyo isa jiraataa ture erge jedhee harka kennaa qabaduma